bakka guddaa sii qabna. Waan ati jedhu qaba dubbattee inni uummata kanaaf. Tokkoffaa dura ummanni ani jaalladhu sheekoleen beektoleen namoonni adda addaa nan caqasinaa na jalaa bahaa jette takka jedhe. Lammaffaa ummata sooshaal miidiyaa kanaa ummata arsii ta'e ummata kamuu kan jaalladhu kan kabaju kan asitti baay'ee waliin turre nan caqasinaa na jalaa bahaa. Warroonni ani deebisuufii dhufe warroota uf hin qabne warroota ganda hin qabne warroota bakka biraatti dhufanii bakka kana dhalataniif deebisuuf dhufee jettee eegalte. Kunoo dhugaan jirtu tana dubbii walitti noofina. Warri ammoo yookiin jettanii dubbii ofuuf deemta. Kabete fayyaa argadhu. Abbo akka jedhamtu illee tana wallahi. Dhugaadha dhageenyadha waalaikum salaam. Adeero dhageeffata. Mamma dhageeffata. Waan barbaade ka miidiyaa irraa waan barbaade haa iyyuu garuu inni waraana isaa itti gadaa jabeessu sabboodatti nutis waraanni duuba jirra waraanni wala ta'u kalaas kanaaf boodatti malee jiru. Namni amma isa dhayaa jiru guutuun warra Pakistaanii fi Baangaaliin hudduu sanu takkittiin mana madaamii keessa nama haasa'u takkittiin agartu kushiina arabaa keessa takkittiin jara jirtu. Warra Baangaaliin daqiiqaa shashanii shaqqalateetiin firiij maraaraa olee qunxurroo akka taastiisitti irra deebiitti hin zooru. Warra balkaaba dulloota qunxurroo Baangaalii taaskii godhattee yaabbattee deemtutu qunxurroo Baangaalii irra taa'ee sa'a 24 jira malee namni dalagaa qabu sooshaal miidiyaa maal godhuu dhufeetiin mana madaam dhaabatee akkatti jedhistiin arabaa achiisa eedi. Ka akkana itti haa'uudhaanu ganama subii irratti haa'uudhaanu warra balkaaba reedii wayitti hirribaa kaatu. Wayita halkarra fuudheemtu sa'a mara itti udaanii ofirraa rafi hammaa mandaqiniiti guutuu jaraa buraddiyaadha. Akkana kana sa'aatii 24 jechuudha. Usmaan qoyidee yeroo tokko reedii kiyya galatoomii olla galchuu keetiif galata qabda. Dhugaa rabbi reedii yoon hin beeku nama gaarii nama amala qabeessa nama gara laafaa har'aa miti kanan beeku reedii kana. Yuutuubii irrattan isa beeka yoo namni bo'u nama wajjin bo'u yoo namni rakkatu nama wajjin rakkachuu akkanattan isa beeka. Garuu Oromoon keenya maanni rakkoon keessanii yeroo wanna tokko waa xiqqoo takka argattani caafii masan gadi qabattanii yaatanii nama kanarratti duudummaaf barbaachisee maalinni rakkoosaa namni kun jiruu mataasaa jiraachaa nama jiruudha. Duraanis immoo jiruu mataasaa jiraachuu sababiin inni akka gargar ba'u kan taasise warruma koomentii kana isin mataa keessan reedii fi haadha warraasaa duriillee kan gargar baasan mataa keessan warri koomentii irra barreessitan kun jecha achi buttanii maal singoe namni tokko jiruu mataasaa jiraachuu hin danda'a. Akka sheeriyaa keessanittis yoo deemu amantiin koo amantii ortodoksiin hordofaa intala Oromootiin intala Shawaa Oromooti. Gandummaa hin qabnu. Oromoo afaan kiyya waan dubbattaniifan seenii sin waliin dubbachaa jira. Warri koomentii irratti arsii malee jettan immoo of eeggadhaa. Gandummaan homaa fidu arsii sitti immoo reedii jechuun nama cimaadha. Nama gaariidha. Nama kana kan balleessuuf deemaa jirtan immoo isinuma jecha. Kanaafuu reedii kiyya ati nama gaariifis nama yaraafis deebii hin deebisiin. Caalamii argami akka isaanii hin ta'ini. Namoota kana tuffa'uu dhiisi. Halkanii guyyaa mana keessan banattanii footoo namaa suuraa namaa gadi garagalchitanii irraa wanni argatan amantaan keessan isin ajaja. Ani hedduun gubadhee rabbi argee jecha. Mucaan kun dogoggoree miira keessas galee yoo waa haasee akkamitti namarratti duultu nama keenya eessa geessina. Gorfannee deebisuu caalamoo irratti duulutu caala. Akkamitti yaaddu? Dhugaa rabbi baay'ee nama dhibdu Oromoo mata'ee isin wajjin himachuun kiyya baay'ee na gaddisiisa. Aballeessu amma fe'e ilmi namaa namarra yoo ajjeese akka aadaa teenyatti ifama waliif go'a. Maal yoo irratti dubbatu barbaachise gandaan. Jedhee bakka balleessaa qabutti balleessaa kiyya jee yoo tamantan ifama sinaa gaafatu akka Oromootti hunda keenya jecha. Sanaan alatti garuu namarratti wacuun Oromoo faayidaa hin qabdu. Akkan wajjanii dhiistu waan torban takka kalaas reediin itti fufa. Kanaafuu reedii galatoomii miira keessa hin galiini rabbi miira keessa hin galiini uummata zimmitteetiif. Naaf galatoomii isin ja'aan jecha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mee carraanoo kennaanoo dura teenee jira. Reedii dhiifama ani garuu dhugaa dubbachuuf anis nama tokko lama irratti illee haa ta'u mana banadhee waa dubbataan ture. Garuu dhugaa immoo viidiyoo kee yookaan laayivii kee kalee hordofee hin jiru yeroo ati dubbattu viidiyoo garaagaraa muranii kanatti erganis jira kan miidiyaa irrattis argee jira. Achi keessa kalaxa lama takka argee jira bakka amma ati dubbattu irratti jechuudhaan bakka kanatti arsii maqaadhaa bakka kana jettutti anis takkaala viidiyoo sanis irratti hojjedhee gadi buufadhee jawaala keessaa qaba. Kan irratti hojjedhee jawaala keessaa qabus jira.
Garuu ammoo achi keessatti ani kadhagaye hundallee dhageenye kijibuudhaaf viidiyoo sanan arge. Laayivii kee jalan turre. Garuu san keessa kala inni ni jira. Tokkoffaa bakka ani arsii yookaan shamara arsii eessatti hin tuqe jettutti tuyixee jirta. Amma bilaashatti kadhattee tokkoffaa bakka ani sagaleen natti deebi'aa jira. Ndageena jedhe. Fakkaati arsii eessatti tuqe jette sanitti ani viidiyoo ragaa qaba anis yoo barbaadde agarsiisuu danda'a yookaan viidiyoo sana hojjedhee poostii gochuu nan danda'a. Tarii ati yeroo sanitti miira keessa seentee dubbachuu dandeessa. Otoo beekne dubbachuu dandeessa. Warri si jala taa'u ammoo waan biraaniiti. Yaa anillee buufadhee qaba dhageeffadhu. Maaliif jennaan? La ati viidiyoo sana sirriidha. Viidiyoo hojjettu san sirriidha. Viidiyoo laayivii irra dabarsite sana ati laayivii bakka laayiv jedhu seentee viidiyoo san guutuun dhageeffatta. Kalanni achi keessa hin jiramu hin jiru. Buufattee qabaachuu dandeessa. Namni akka waan kana godhu waan beekuuf waan biyya tokko taasifame wal bira fide aneeditara waan akkasii gochuu irra dandeettii guddaa qaba. Haasaa mata tokko dura haasame kaarraati wal bira fide kan da'iikaa soddoma dura haasame da'iikaa kanaa walitti fide nama haasa'uu danda'u keessa gochuu nama danda'u. Ati haasaa san keessatti akka ana haasaa qalataa fudhadhetti dhiirri baalee baga dhalaatiin arsii qaqqabdan dhiirri bangaalee baga dhalaatiin arsii qaqqabdan hin jenne. Arsii hin jenne. Ajooftota jedhela. Ajooftota bakka nurraa gadi qabdan silaa kanaa ol nuti wachii galatoomaa dhiirri teena tabaale galatoomaa bangaalee warra wasaka jireenya hin qabne warra taa'ee halkanii guyyaa waa'ee nama haasa'u kana odoo isin nurraa qaqqabu baattanii salphannee jedhe. Ila ammas viidiyoonis jira irra deebi'ellee of dhageeffadhe jarana wayi dogongoonee jedhee waa beeka. Warra jala dhageeffataa jirtan hundi hin jirtan. Viidiyoo namni akkam godhaan viidiyoo dhageeffadhe wayi tiktookiin hojii moolammi maal jedha tokko. Shamarran arsii bakka jedhu fuudhee bakka ajootota sanniin jedhu walitti biyya tokko fuudhan. Viidiyoo daqiiqaa shan dura naase daqiiqaa soddomaa walitti furanii ummata nagaya ummata najaalatu ummata kabajaa kana walitti afuufaa turanii jechuudha. Ani wannummaan laayivii kanaarra seenee yeedii kana warra najaalatuuf deebisuuf argiteen wanti gungaladhaan akka haasa'amaa jiru. Gamaaf gamanaan walitti fuudhanii itti fakkeessan warra laayivii dhageeffate namni laayivii dhageeffate kun as keessa jiran. Kunoo boona dubbiyyee maaliif jira bakka ani galata bakka dubbatti naannoo qabu warri laayivii galata. Ready. Daqiiqaa takka waan dubbadhee bu'a. Ani dhiifama garuu waan keellee hamaallee hin dubbanne garuu warra si fakkaatee jechuudha yeroo si bira dhufu si fakkaatee yeroo achi deebi'e ammoo nama biraa fakkaate warra akkasii sanarraa dubbataa ture. Haa ta'u garuu ati reedii dhageeffadhu namni si kabajaa si jaallata akka malee bakka guddattiin si eegasi. Garuu haasaa namaatiif yookaan xiiqii keessa seentee haasaa keessa seentee waan akkasiisan illee dubbachuun osumaallee dubbattellee yookaan akka dubbattus ka ganaa dubbattus namni bakka guddattiin si eega. Akkas jechuus hin qabdu walumaa galatti yeroo haasoftanis miira waan saba keessan tuqaa akkasuma waan ganda keessan tuqaa waan akkasiisan ofirraa eegaa osoo dubbattanii bareeda jechuu barbaade. Annu gattama dhibbaan dubbachuu laayivii keessan hin dhaggeeffanne viidiyoo irraa muramee na bira ga'e. Kuna hojii kiyya of duratti ganaan eegu. Namni viidiyoo irraa muree abdii asirra waa jedhan sin beeku nama viidiyoo asirratti waa hojjetu. Abdii gaazexeessaa mee bakka tana waa si gaafadha. Abdii ko mee fakkeenya ila namni gaafame waan tokko beeku qabna. Namni gaafa miira keessa seenee waa dubbatu jama waan dubbatu hin beeku. Nu hunda keenya waa namaan jedha isin hunda keessantu waa namaan jedhani beeytani. Namni gaafa miira keessa seenee waa hedduu dubbachuu danda'a. Jecha darbee maaliif jala laala fakkeenya namni kun lafarraa ka'ee akkana hin jenne maaliif lafarraa ka'ee waan kana jedhe jechuu laaluun barbaachisaadha. Namni gaafa ka'ee bultii namaa keessa seene gaafa deemee ofii giddiin afaan nama qabsiise namni quba afaan nama naqame hin dhiisu gadi ciniinuu malee jechuudha. Inni namni waa namaan jedha gaafa ganda keenya yookaan kutaa keenya tuute jechuu osoo hin taane maaliifin jecha san jedhe maalirra waan san jedhettanii maal laallesin. Egaa namni tokko gaafa miidhama namaa tokko keessatti ilaalu maa san jette san jechuurra maalirra san jedhe yoo jette maal yoo mee inni maalirra san jedhe. Namni tokko lagaansi darbattee ni waan jedhu tokko dubbate. Ready. Ani iyaan olin agata dubartiitti wal dila. Ready akkana god. Ready. Amma carraa nuu kenna carraa nama tokkoon dubbanna ko carraa nuu kenna. Timing rekai akkan dubbanne namni.
Hunda keessan isin deebisa maaliif? Ante maaliif nu arrabsitaati qoy? Mira, sagalee usa. Yaa? Maal jette? Maa nu arrabsita? Maal ana rasiisee qabbaate ati manni arasaa olee gudhaan? Anamma hin rakkadhe maaliif beektaa fagoo osoo jiraatte suuraa kee galabbaxee bira ta'a. Biyya takka keessa jirra. You are crazy. Yoo na waraante hoo. Yoo boobsi ilkaan hafte kanarraa yaabdoo. Tambatam yaasfarraan dhugaadha. Amma akkamitti meetiin sitti qabbanaa'e? Akkamitti ofirraa qabaan uummata kana qoy? Aanna immoo ajandaa jijjiiranii baru waan biraa uummanummaan kun anarraa maal akka barbaadu ijoollemmaan warri miidiyaan akka itti fayyadaman wallaante tuni na ajaa'iba. Reediin arsii arrabsee akkas jedhee maalii jedhanii viidiyoo kana walitti muranii keessa bakka itti faarsu keessa muranii bakka itti afaaru wal bira fidanii reediin arsii arrabse falmiloo shiqqalaa galtiin banamaa namni 200 seena namni 300 seena waloo namaa 500 yookaan 1000 qaba sabni kana tuqa jechuudha haasaa wal harkaa fuudhama kun dalagaa fuudhama Amma ummata na jaalatu warra keessa na dada walitti dubbiin tuni jechuudha amma baate deebi deebisaa jireetti ammallee akka silkii xiqqoo lafaa ol kaasee sagaleen tana afaan lafaa jira tiraasirraa ol fuudhe. Akka dooktorii jaalalaa tokkootii fi istaaza haarawaa tokkotti hadiisa fi dooktora jaalalaatiin wal bira qabee sitti hima. Tokkoffaa irratti namni waa lama irratti hin duune dayyuusaa jedha hadiisni. Namni biyya ofiitiif hin duune fi namni jaartii ofiitiif hin duune dayyuusaa jedha. Lubbuu ofiituu hin kennan yoo lubbuu ofiituu kennan rakkoon qabu jechuudha. Shahiidadha amma gama qabsoo kaleessaa san irratti osoo ati achiraa nama arrabsaa jirtu maan arrabsanii osoo namni si ajjeese ati ka jaannataati jechuudha. Yoo ajjeeftellee rabbi si hin gaafatu. Tokko jedhu. Kana jechuun immoo irratti si jajjabeessee halkanii guyyaa irribaa ka'iitiin nama arrabsiisin jechuu kiyyaa miti. Habibi. Simmeetaawin ta'in dooktoriin adeeggareette miyaa koo habibdi. Isa lammaffaa mootu isa lammaffaa ani dhageeffataa ture ati ummata arsiin jenne warri kabajaa qaban warri safuu beekan adaabduudhaa ummata arsiitii fi ummata oromoo beekan hin ilaallatu dubbiin kiyya baalagee bultii kiyya boxaan ilaallataa jette. Yoo ummanni arsii guutuun nuti nu arrabse jedhe dogoggoraa jechuu dogoggora seenati. Bazzii aangilu ijoolleen arsii bittirradhu ariif no. An dhugaa rabbii isinitti hima. Suma dhugaa rabbiiti. Dhugama isinitti hima. Walumaan dhageeffataa ture. Bazzii bittirradhu ariif no. Amma maaltu jira rakkooni atiin kun yoo akka fuula keessa silaalaan Oromoon fakkaattu beektaa Hindii fakkaata. Beerri ammallee tokkoffaa rakkoon kee osoo beela qabdu osoo dheebuu qabdu kokkolfita. Dhidhiqatteetini suuraa kaatee miidiyaa kanarra dhufta. Obboleesso. Yookiin akka doktoraa kanatti hirribumaa ka'e laayivii seeni. Hirribumaa ka'e suuraa ka'e. Beera miira keessa galchitee beerri hinaamtee gisee si arrabsaa uf gorogortu dhuftee ummata walitti qabdee cafallaqin. Isa dhugaa rabbisitti hima. Rakkoon guddaan ati qabdu ati gurbattiin soddaa kennaa maraatittiin hamza haayisuun qabdan humna keessanii ol biyya maqaa keessa teettanii akka nama jireenya gaarii jiraatu uffata jijjiirtan suuraa jijjiirtan dhidhiqattan diddibattan middinoo hinnaante misnoorachuudha. Rakkoon isin guddaan qabdan kana wallahi baqata maal ta'uuf dhiqataa jedhama. Baqataan. Ayyewadu. Chelsea gadeemtanii dhibba lamaan sibiila baattanii akka nama biyya daangaa biyyaa eegaa ture Chelsea baaftanii nadhoo ruuza waggaa 6 waggaa 7 nyaate miira keessa galee isinitti booyaa jechuudha. Ani waggaa 27 biyya chaanatti baradhee
qabsora waggaa meeqa ture dhalaan takka na jaalattee bootteen beektu dhiyootan akka carraa ta'ee jaartiin namaa na jaalatte sunuu jaartii namatti shuuf muxalla kan na jaalatte. Kana wanni ummata keenya dhaamuu barbaadu warra miidiyaa kanaan araadaa ta'an namni biyya ofii irraa dhalate ganda ofii irraa dhalate wallahi Oromoo jibbu hin jiru ajanda maaf waliin duula malee anama fakkeenyaa fi agana namni nama arrabsu hin jiru garuu Wallagga irraa haa dhufu Arsii irraa haa dhufu Baalee irraa haa dhufu Harargee irraa haa dhufu Jimma irraa haa dhufu bakka irraa haa dhufu Oromoo rakkatee argu wallahi gaafa birrii keessaa dhagabee imimmaan yoo namni du'e boo'am gilee namni beelaa rakka inaa jiru wallahi imimmaan tuna qabu wallahi keessa kiyya rabbiin argu. Sila akka arrabaati badaa ta'e anuma badaa jechuun namni nama ofii jibbu dhiini ani qaama kiyya kana akkamii jibbu nuti qaama tokko dhiiga tokko garri wal geessinu jiru akka Harargeettiin akka Arsiittiin akkuma Oromootittu namni namummattu walii hadoodha nama beeyne tokko akka malee konkolaataan dhayeetiin isaan dhiin qaamni isaa caccabe yoo argitu kaman beeyne kana sirrifatu maaliif nama waan taateef nama jechuun hiikni isaa nyaatanii dhuguu udaanuu wal koruu minaamiin kanaa miti yaadudha. Kun warran dalayne warri waan hubanne xiinxalaa kanuma inni biraa mootu warri girgirrii barbaacha fi warri immoo bakka jaalatamummaa argachuuf nama kuffisuuf xaaru jira. Amma ati simmeetaa miti nama yoo yaadata ta'e waggaa lama dura kiyyaa fi mucayyoo roobii kantu wal lole. Mucayyoon takka dhuftee baay'eessoos munaami jette yeessootu iddoo harakeetti haa godhu jedheen viidiyoon sun waan ta'u ijoolleen peettee waa balleessitu dhima dhufu agarraa waggaa sadi dura dhima dhufu. Tokko kana mee amma warra sidee garuu baay'atama warra sitti amma warri reeditti aartan arsoomni keessan isin quuqu koota tirii push godha reedii waan isin barbaadan dhiibu isin eegama isin sobanii bara arsooma ofiin jaalatani mee arsooma keessan sadaqaan agarsiisa nama kuma sadii achi jira adabbi jilbiinfattee warra waggaa guutuu sirratti qabsaa ture dhiifama gaafatta warri reedii irra qabsaa ture kan koota makiinaa diimtuu leecha gadhiisa sadaqa lafa 500 amma qaa keessaniin beeka hundi keessan asirratti warra reedii arabsaa jaalatamaan warri kabajaan dhalate warri maatii safuu maatii jaalatamaa abbaa barbaadu anallee eessaa fuudhanii laasaa bitatanii laasaa ofirraa kaasan sanii biyyattu sanii. Waadaliyaa jira. Sirriitti xalite. Waanuma akka shaampoo kana akkanuma macalaataniituma hin dibatan. Jiidhaa isaa dibatanii yoosuu qilleensi godha yoosuu goggoga. Goodatoo bakka normaal kuni gorsa baay'isanii arrabaa miti gorsa isaaniif gaarii. Seeftiidhaaf namoonni baay'ee nama naa dawwalanii maqaan maali maal jennee bitan dubbadhaati barbaadan turre. Waan gaarii dhugorsitee jedhamu. Kawannaa tokko akkanatti itti qaqqabanii gisee irraa harkisan akka jiru rifeensa kana fuudhee qabu tokko maqaan isaa maali? Akka saamunaa san qofa beekta. Kan jechaa jiru maali tokko? Ani kasii jechaa jiru maali? Anuma bar isaa wani nyaataa anuma gargaara gaa'is. Gaa'is anuma gargaara Winnie kura guys. Winnie kura. Shabab tapi kura where is family doctora? Tapi kura double tap kura guys double tapping kura. Nama garam kura setan subhanallah. Banne timing ginam tahu ini. Sodako. Anuma ako. Lama hafudu. Kurang shan hafudu maftuano. Ya gillo ya gillo nigdino. Jireenya dhuunfaa isaa jireenya biyyaa miisi wajjin hin jiraatu jireenya namaan boxina kuna winii kura tokko balleessitanii galatooma ummata gana baay'ata na daffarsiiftan kuna duriyyee guyyaa dhaabeera jette Ajaa keessa baasaa argitanii dhugagajjisee nu nyaatu Marcos. Thank you. Sini galee kanaafi namni tokko kan itti duulamu
yoo akka sabaatitti isin jijjiirata keessattuu ijoolleen shamarranii paantii meeqa jijjiirata bar isin warri shamarranii dhiifama naa godhaatti uffata haaraa bitattanii kararra gadiin baatanii yoo uffata saniin dhiirri isin lakkafin deebitanii kan biraa godhattanii gabbaatanii mi sirii gale jireenya dhuunfaa isaatii jechuudha. Jireenyi dhuunfaatu jira. Jireenya akka sabaatti walitti qabdantu jira. Kan akka dhuunfaatti namuu kophaa isaa qabu jira jechuudha. Anumaan haa gargaaraa bannaa ta'a jechuudha. Isinii galee. Kana osoo isin waggaa tokkoo kana waa'ee bultii isaa keessa galtanii akka waan biyyi diigamaa jirtu boxoo baattanii inni kalee warra isa arrabsillee deebii haa deebisu akkuma isin jettan isinillee haa arrabsu hin dubbatu ture. Isintu balleessa jechuudha. Jaartii lama fuudhuun, sadi fuudhuun, afur fuudhuun, ari'uun, deeffachuun isaan haarawaan baan waan isin godhaa turtan waan abboonni keessan godhaa ture amma warra isarra duulu kana keessa meeqa keessanii isin muxallaan warri jaarsi isinii akkuma ati jaarsa keessi ta'uu diddeesanii jechuudha akkuma jaarsa keessarra fuudhesanii jechuudha. Mooyyatamne. Raayyaa qofa tofe warri gara kiyyaan dhufe. Alhamdulillah. Makulee eegaltee jirti kun jala alhamdulillah. Kuni firii Dabili nama lama jaartu I love you too. Allah kapti berbeda jirti bakka galaafatan. Jawaabta warri taaptaabitti mudda. Anuma maammeko F Africa. Thank you. Nyaadalla. Adabbii tokkoffaa. Nama gargaarsu gafarsa gargaaru diddan guys. Kobaadha. Adabbii fi gafarsa. Nama fikirii beekuu miti jaalala isin na jaalattan wallaale hamtuutti fudhadhee yaada wal jala gorreetini arraba jaalala keessan arraba ta'ee deebii isin deebisuu kiyya. I am so sorry. Anuu tokkocha ta'e osoo gaafa an dhala dhufan dhagaye qixaata noy. Kaabiraati tarii ani Ola asirra teessee afaan natti bantu dhiifama gaafadha. Ishee baay'ee si minte. Taaptaap godhaa jira warri sunillee warri si wal hundi isaanii. Ngodiin warri kabajaa hin qabne warri maatii kabajaa keessaa. Ani warra kabajaman na jala jira warra kabaja haasaa duudhaan isaanii bareeda uummata nagiyaa uummata maalummaa ofii beekuun na jala jira malee uummanni shurubbaa maal godha. Adabbii fudhu dikwesh. Yoo didda suuraa kee galabatee si bira. Inga badu bakka nantaan adabbii si bira darbi. Ka politika gaa'ee ta'e yaazee no. Utaa ka politika. Adabbii lammaffaa. Politika waa'ee. Ayye. Olam kisti. Hojjame waan itti ma fuudhe. Adabbii lammaffaa. Doktor wanya nyaate waan akka koshaappii waan akka ispoortii kan oolaa jejjeela kan aktaree si uttaan. Adabbii lammaffaa dhagaye. Kanaa amma akka ammaa san fiddee sitti ho'ee jira miti misimmeetaawwii taate bishaan qabbanaa akka ammaa san fiddee asii dhufi kennaytu asii. Nifannee bantakii babban hayyeega lammaffaa adabbii lammaffaa. Ani akka ati qorrisi dha'ee beera keetirraa duutu barbaada dhaaluu barbaada lamaanuu. Adabbii lammaffaa. Dabtaa'u garaa gaa'is. Adabbii lammaffaa kushaappii jettuun inni akka ispoortanyaa ufa keessan 50 gootee nagarsiisa. Kusha 30 soodaan kun. Ayyee 30. Adabbii sadaffaa. Laa ilaaha illallah. Adabbii sadaffaa intala na hinaafsisu si dhungatu tana raggaxa. Raggaxaa baratteemi. Siin barbaadu jettaan malee dhungatte jaartii lisaabish. Aega, kushaappii mul'ata reewwannaan taayaan mareet haadha maate achi deemee biyyee finyaa isheettiya. Allahumma gaa'e anaatu osoo rakkitanii miira jala oofu dukkaa'e.
Ililli da qotataa jirti kasbul halaa nyaata. Ililli kennaa gara muuta qotaa ililli takka gara ililli maqaa nyaata jennaan. Sadde saga kudha. Kudha 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 kudha. Push up. Thank you very much. Awi. Thank you. Tani satile arsan. Yo balleses yo duga dubata silma keessani are detail ko jiftu garu motu inni kayon isa wara roga guutu rat dula ture debi se male wani target gore awasa keessa dhalate arab se jiru video guutu ke no laanu jalqaba duma dhageeffata ture arri addunyaa boru akira kun immoo hiriyum baafi miti bisuma duga dhagaye gize eegalu osoo simmeetaawii ta'ee nama arrabsin dura wardubbii kiyya warroota kabajaa qabdan ummata keessaa dhaladhe shamarran sabuu fi aadaa ofii duudhaa eeggattu warra na tuqin warra jireenya kiyya keessatti yaa fiile የሻሸመኔ ልጅ የአሰላ ልጅ የድሬዳዋ ልጅ የሐረር ልጅ የጭሮ ልጅ ምናምን የጅማ ልጅ የወለጋ ልጅ ዋንጀሩ ከዲዮ ኮሜንቲን አከሲ ናራሱ ወላሂ መታ ከነ ከታ ወራው እስኒ ጋለ ይወደደ ተንደደ maqaa keessan jechuudha maqaa keessan fakkeenya baafadha mareediin reedii aadam shee'ee nuti abbaa sheeticha maqaa dagadhee akka keessa akkatti baafadha maksimitti wal deemsa no problem amma doktorii kana maqaa isaa kana feekiseeta Makan ki asal dini bas garu wat ko jadu asli ko resni kana are you understand bazi angle bitraddu maka arsi yedu kana haral maka ketin bon maka ufitin bonun uftaw ke ko ati duguma sabon tuda sabonara oromummaa keetiin boonta uf jaalatta yoo ta'e maqaa kee dhugaafani moggaafadhu raasanu ati osoo uf hin ta'in yoo uf hin ta'in ganda keetiin taatu yoo uf hin ta'in nama keetiin taatu yoo uf hin ta'in fira keetiin taatu wallahi adargicha mina garaachuu namni dura ta'uu danda'uudha qaba makana maatiin banattee nama arrabsaa ooltu si galee kilsi godha amma laal hayaata yaa arsiin jira jira yaa arsiin rabbiin hayaa sirraa hafuudhu inshallah addunyaa akiraatti rabbi si hakisaaf aboo dhiirri halkan tokko si wajjin kula sitti hin deebiin akka dhiira ka jettitti hafi wallahi hayaati yaa arsiin دكتور أفهم بوتين عم إن شاء الله حفورك يا ربي إرادة عجز حياتي يا فيري تقول تم جل من الدرس قدرة ربي تر مشاء إلى رب ستة على سبيل بإذن الله دابت ما في سنقاله عمين جل وركضنا مست يقل سنقاله أمن في